raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 Wiixata, Roobii fi Sambata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetrebandii 16 yookiin kiiloherzii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam waltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo, kun qophii keenya wiixata raadiyoo sagalee Oromoo irraatii yeroo kana kan isiniif darbu. Qophiin keenya har'aa oduu fi qophii xiyyeeffannooti. Muuziqaa torbees ni qabna. Qophii keenya beeksisuun kan si waliin turu Allammii Sooriiti. Haga xumura qophii keenyaatti akka nu waliin turtan gamanumaan isin affeerra amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu qabadhee dhiyaadheera Allalisee Odaajooti. Mootummaan wayyaanee rakkinoota biyyattii keessatti kuufaman hiikuuf dadhabee raafamaa akka jiru gabaafame. Odeessi nu ga'e akka ibsutti wayyaaneen rakkinoota yeroo ammaa biyyattii dhuunfatee jiruuf akka sababaatti kan dhiyeessu miidiyaa hawaasaa fi walqunnamtii sabaati. Maddi rakkoo biyyattii wayyaaneef sirna wayyaaneen gaggeessu ta'uun ifatti kan beekamudha. Garuu dubbataan mootummaa wayyaanee Nagarii Leencoo ibsa gidduu kana kenneen biyyattii miidhaa kan jiru beelaa fi hongee caalaa miidiyaa hawaasaa akka ta'e labse. Akka Nagariin jedhutti biyyattiin rakkina odeeffannoo tamsaafamuun jeeqamaa jirti. Xinxaloonni akka jedhanitti immoo dubbiin Nagarii Leencoo kun kufaatii sirna wayyaanee ifatti kan labseedha. Mootummoota abbaa irree martinuu yeroo kufaatiin isaanii ga'e qaama biraa balaaleffachuutti jabaatu. Gidduu kana walga'iirra kan jiran miseensota koree gidduu Oppiidiyoo labsa hojiitti hin hiikamne dabarsan. Odeessa Oppiidiyoo irraa bahe kun akka ibsutti Oppiidiyoon dhaabbilee siyaasaa biyya alaa faana hojjechuuf murteeffattee jirti. Oppiidiyoon itti dabaluunis sirna dinagdee biyyattii loogiin guutamte sirreessuuf akka hojjettu labsitee jirti. Dubbiin Oppiidiyoo kun namoota hedduu biratti hin amanamne. Maanguddoon Oromoo tokko akka himanitti Oppiidiyoon paartii mormitoota biyya alaa miti kan biyya keessaa waliin hojjechuuf hayyama TPLF barbaaddi. Fayyadamaan Feesbuukii tokko akka jedhettis Oppiidiyoon Oromoota hidhaman hiikuuf humna hin qabnu federaalatu hidhe jechaa har'ammoo dhaabbilee siyaasaa biyya alaa faanas hojjechuu dandeenya jechuun kun gowwoomsaa ta'uu akeeke. Oppiidiyoon akkuma kanaan duraa jechaan waan biraa gochaan immoo Oromoo gabrummaa keessatti tursuuf hojjechaa akka jirtu beekamaadha. Yuunivarsiitiin Arsii barattoota ogummaa fayyaatiin leenjise 312 eebbisiise. Barattoota kaleessa eebbifaman keessaa 57 meedikaal doktoroota ta'uun beekameera. Barattoota 255 immoo ogeeyyii fayyaa ogummaa garaagaraatiin baratan ta'uun oduun nu ga'ee addeesseera. Itoophiyaan tajaajila intarneetaa daangessuun lammaffaa baate. Freedom House akka beeksisetti biyyi intarneetii daangessuun tokkoffaa baatee jirtu Chaayinaadha. Itoophiyaan immoo Chaayinaatti aantee sadarkaa lammaffaa qabattee akka jirtu jaarmiyaan mirga yaada ofii bilisaan ibsachuuf falmu Freedom House beeksiseera. Itoophiyaa keessaayyuu Oromiyaa keessatti tajaajila intarneetii ukkaamsuun akka uummati odeeffannoo bilisaa hin arganne Itoophiyaan dhiibbaa gochuu ishee jaarmiyaan kun saaxileera. Pireezidaantiin Laayiberiyaa haaraan miindaa isaanii irraa harka 25 dhiisuuf waadaa galan. Pireezidaanti Joorji Wiiham haasaa uummataaf taasisaniin diinagdeen biyya isaanii akka kufe maallaqni biyyattii dandeettiin bituu isaa hir'achuu qaala'insi gatii dabaluu hojii dhabdummaa heddummachuu fi maallaqni of eeggannaa xiqqaa ta'uu himaniiru. Kanarraa ka'uun akka gumaacha dhuunfaatti miindaa isaanii irraa fi faayidaa adda argatan irraa harka 25 dhiisuu isaanii ibsaniiru. Maallaqni kunis fandii misooma biyyattii deeggaruuf akka oolu himan. Oduu sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii hafe waliin nagaan nuuf tura. Amma immoo qophiin kan wallee torbiiti. Itti aansuun sagantaa keenya idilee xiyyeeffannaatu dhiyaata. Amma gara walleetti. Sambata, sibili somsoda, wajudina da. Bergabung makanya lagamun kami, Orojana mulu.
gabruma sirra fonkochine konfo walabuma kapsosi kompane aka ada kenya takawal durjine numa sirra wara dinange guksine alaba ke jala takawal durjine numa sirra wara dinange guksine alaba ke jala takawal durjine numa sirra wara dinange guksine Qophii xiyyeeffannaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya xiyyeeffannaa keessatti waan dhimma Oromoo ilaallatu kan uummata Oromoo guddisee hubachuun irra jiraatu irratti xiyyeeffannee torbaanitti daqiiqaa 20 isin waliin turra. Qopheessaan qophii kanaa an dhaabasaa waaq jiraati. Itti dhiyaadha. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo har'a guyyaan guraandhala 5 bara 2018 qophii xiyyeeffannoo qabannee dhiyaanneerra. Qophiin keenya xiyyeeffannoo har'aa haasaa ayyudureen adda bilisummaa Oromoo guyyaa waraana bilisummaa Oromoo mooraa leenjii giddugalaatti kabajame irratti dhageessisan kutaa lammaffaasaa qabannee dhiyaanneerra. Itti dhiyaadhaa isiniin jenna. Kana keessatti EPRDF marraa hedduu yeroo hedduu walga'ii adda addaa godhatee uummatattiin gowwoomsu ufaaromse taaddisoo yookaan gamaagama walquuf gamaagamne abaluun ariine abaluun baafne mootummaa Oromiyaa akkasitti ufaaromse mootummaa naannoo Oromiyaa OPDO'n akkasitti rakkina gidduu isaa qabu ture akkasitti furate pirezidaantii tokko baasee tokko buusee tokko ol baase darbee mollakki mootummaa keessatti kuno abaluu pirezidaantii ta'e abaluun mooyyuu ministeera ittisaatti akkas aangoo kana qabate waggaa 27 guutuu uummata gowwoomsuu fi haxxummaa TPLF ittiin qalbii uummata hatuuf dhiyoo kanallee EPRDF gama godhatee ufaaromsee uummatallee dhiifama gaafate akkasitti waa hunda sirreessuudhaaf waadaa seenee kana uummata gowwoomsaa isaanii kadhuma hin qabne ammallee kanatti jiru. Uummati garuu murteeffateera sirni kun nurraa ka'u malee sirni kun nurraa buqqa'u malee hiree keenya harka keenya galfannu malee hin dhaabbatu ka jedhu kun dhaabbatuun qabu itti fufuu qaba hanga TPLF Oromiyaa irraa baate bakka isaanii malu keessatti waan fedhe murteeffatanitti kun itti akka fufuu fi akkasumas xumurri sirna kana akka ta'u waamicha keenyaa fi gaaffii keenyaa fi walumaa gala qabsoon keenya kana utuu hin godhin akka hin dhaabbanne diina keenyaaf EPRDF mirkaneessina jechuudha. Kana keessatti waan OPDO waa xiqqoo jedheen darba. Seenaan OPDO beekamaadha. TPLFitu ijaare, tika isaaniitu bulchaa, tika isaaniitu hoogganaa. Kana keessatti as dhiyoo kana afaan uummataa haasofnee afaan adda bilisummaa Oromoo haasofnu malee uummata kanatti dhiyaatuu hin dandeenyu jechuudhaan waan uummati jaallatu gurrisaa barbaadu kana haasa'aa baane. Tokko isaallee hojiirra hin oolchine oolchuus hin danda'an. Kuni waan nu ajaa'ibu miti. Garuu as dhiyoo kana dhoksaadhaan kan isaan karoorfatanii jiranii fi TPLF wajjin lafa kaawwatanii jiran caasaa adda bilisummaa Oromoo bal'aa keessattuu qeerroo bilisummaa Oromoo ka uummata qabatee jiru bal'aa kana cabsuudhaaf ittiin cabsina jedhanii kan isaan lafa kaawwatanii jiran ka isa bal'aa gara jalaa kana waan dandeenyu hojii isii kennina jechuudhaan maallaqaan
rakkina keessii furreechuudhaan kana ittiin qabachuu tattaafatu hoogganoota caasaa kana akka ta'an hoogganoota qeerroo immoo hidhuu tarkaanfii irratti fudhachuu isa kana karoorfatanii itti bobba'uuf jedhan dhaamsa nuti isaanii dabarsinu caasaan adda bilisummaa Oromoos ta'u caasaan qeerroo bilisummaa Oromoo kaa wayyaaneen waggoota darban kana keessatti cabsinee diignee qabanneedhanii yeroo hedduu namattiin hidhanii dadhaban isaanis hin danda'an qeerroon bilisummaa Oromoo hooggannisaa har'a tokko yoo hidhame akkuma kaannisaa mootii biraati qabaate caasaa biraa qabaate kana isaanii mirkaneessina tapha ibiddaan taphatan kanarraa irraa dhaabbadhaa tarkaanfii yoo fudhattan obbolee keessan irratti fudhattu tarkaanfii yoo fudhattan eessuma keessan irratti fudhattu dhaabbadhaa jennaa dhaamsa keenya isaanii dabarsina kana keessatti ummati Oromollee karoora abaaramaa kana katiifeelleef diriirsitee itti kennitu ka oppidoon immoo yeroo hunda hojiirra oolchuudhaaf olii gadi fiigdu akka irraa dhaabbatan maatii isaanii fira isaanii isaanittillee ummati akka himuu fi gorsuu yoo gorsuu baatan ibidda sanatti gubatu ammas isaanuma ta'uu akka mirkaneessuu fi waamicha keenya dabarsinu. Kanuma keessatti ka saboota ollaa keenyaa ollaa Oromiyaa ummata Somaalee dabalatee ummata Tigraay dabalatee ummata Amaaraa dabalatee ejjennoo qabsoo bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo yeroo hedduu deddeebinee himneerra qabsoon keenya sirna gabrummaa diiguuf kaa sagantaasaa ifa godhatee labsatee tooftaa bilchaataa ummata kamittuu ummata siivilii kamittuu ka hin qiyaafanne sirna gabrummaa yeroo dargii lolaa turre sirna gabrummaa sana lolaa turre malee ummata Amaaraa lolaan turre gaafas sirnicha kaarkaa qaban gita bittoota Amaaraati har'a kaarkaa qabu gita bittoota warra Tigraay TPLF jechuudha ummata Tigraay fi ummata Amaaraa irraa qabsoon kun rakkina qabaateen beeku diinadhas jedhee gaaf tokko ummata kamiyyuu moggaafateen beeku ummati hundi fira qabsoo Oromooti jedheeti labsatee ittiin deemaa bade akkasumas lolli amma karaa bahaa fi kibba bahaa lolamaa jiru lola ummata Oromoo fi liyyuu poolis ka ajajoota jeneraalota wayyaaneetiin hoogganamu malee lola ummata Somaalee fi ummata Oromoo gidduu miti ta'ee sin beeku ka wal dura dhaabbatee lolaa ture fi lolaa jiru ummata Oromoo fi liyyuu poolis ka gaafii immoo humna ittisaa biyya Itoophiyaa wajjin deeggarame isaan kana qofaatu wal dura dhaabbateera kanaaf lolli kun lola ummata Somaalee fi ummata Oromoo biti haa ta'uuti karaa Somaalee lafa bal'aa kana keessatti akkasitti yeroo ta'u ummata Somaalee irraa ilmaan isaanii kaliyyuu poolisii kee jalatti hiriiranii daangaa Oromiyaa cabsanii nu lolaa jiran dhaabbadhaa jechuu isaan irraa eegaa jirra ummata keenya yeroo ganda keessa ganda ollaa isaaniitii buqqifamu hin ariitan hin lakki hin buqqistan jedhee ijoollee sana dhaabuu isaan irraa eegnaa jechuudha ummati Oromoo bakka tokkitti Awwadaa keessatti sababaa namni tokko shuguxii qabatee Somaaleedha dargaggootatti dhukaaseef dargaggoota ofirraa ittisuuf jedhanii nama kana wajjin lola seenanii kaan immoo namichaaf dirmachuudhaaf dhufanii kana gidduutti siivilii walitti bu'e kana qofaatu beekama yeroo sanatti ummati Oromoo bakka hunda walii labsee Somaalota ganda isaanii qubataa ganda Oromoo keessa qubataa jiran hundaatiif ittisa godheera agarsiiseera hojiidha isa kana ummata Somaalee ollaa keenyarraa eegganna darbee karaa Somaaliyaa qofa miti ollaa Oromoo Sidaamaa fira Oromoo ta'ee ka waliinuu qabsoo qinneeffataa jiru akkasumas karaa Beenishaangul
karaa Gambeelaa fi karaa adda addaa asiin illee karaa Afaar yeroo adda addaatti mootummaan TPLF hidhattoota uf jalatti ajajee akka poolisaa fi akka milishaatti jiran kana uummata Oromoo irratti bobbaaseera. Bakka adda addaatti. Bal'inni isaa akka karaa bahaa hin ta'in malee. Kana keessatti ka jennu ejjennoon qabsoo bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo sabooti hundi walii fira waliin cabanii sirna gabrummaa jalatti waliin bilisooman jedhu akka nuti kana labsaa jirru ummatooti kaanis mirga ummata Oromoo kabajanii meeshaas sirna Itoophiyaa meeshaa TPLF ta'urra akka dhaabbatan gadi jabeessinee dhaammanna. Kanarra darbee milishoota isaanii ittisuu dadhabanii kanneen wayyaaneen olii gad naannessitu kun ittisuu dadhabanii lolli kun yoo bal'ate ummati Oromoo fi qabsoon bilisummaa Oromoo ittiin gaafata. Kana gadi jabeessinee waamicha goonaa fi ejjennoo keenyallee ibsinaafi. Kanatti aansee haala mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo fi mooraa Oromoo keessa jiru waan gabaabduu jechuun barbaada. Addi bilisummaa Oromoo erga gaafa ijaarameetii jalqabee Oromoo keessa karaa addi bilisummaa Oromoo tilmaamee fi diriirse qofaan otoo hin taane akka biraatti yaadanii ka ijaaraman fi bilisummaadhaaf loluuf bifa nagaatiin haa ta'u bifa daggala seenuudhaan haa ta'u kanneen ijaaraman hundaatiif kabajaa qaba. Kabajaasaa kanas ejjennoo isaa kana ibsataa bahe. Kanarraa ka'amee ilmaan Oromoo bifa karaa daandii adda bilisummaa Oromoo filateetti alatti daandii adda bilisummaa Oromoo beekamaadha. Qabsoo hidhannoo fi qabsoo bifa adda addaatiin walitti nisee tooftaa kana ummata Oromoo ijaaree bilisummaaf lolchiisuu bilisummaaf qabsoosuu ka jedhudha. Haa ta'u bifa adda addaatiin kanaa alatti bifa adda addaan ka ijaaramanii gaafii ummata Oromootiif furmaata argamsiisuu ka tattaafatan hedduudha. Fakkeenya duraa ENLF yookaan Ethiopian National Liberation Front ka jedhu ka Haji Hussein Sooraadhaan karaa edan kana tattaafatame waggaa meeqa duunda maqaa Itoophiyaatiin bilisummaaf kan lolu jechuudha. Oromoo qofa miti. Garuu Oromoonni ka keessatti hoogganummaa kennuu tattaafatan. Hedduu tattaafataniiru. Haa ta'u warri Itoophiyaadhaaf lolani Oromoonni qofti akkasitti maqaa kana gaafatanii waan jalqabaniif itti dhaqanii waliin loluu didan. Warrummaan gorsanii akkasitti jalqabi jedhanii irraa baqatan. Maqaa Oromoo jedhu qofaan qabatanii kaane isaan. Darbee asuma dhiyoo kana biyya keessatti OFC dhageessaniitu. OFDM dhageessaniitu. Oromo Federalist Democratic Movement. Oromo Federalist Congress walitti makamaniis OFC ma jedhan. Isaan kun Oromoon akka Oromootti ijaaramee mirga isaa Itoophiyaa jalatti kabachiifachuu ka jedhu sagantaan isaanii ka adda bilisummaa Oromoo walabummaa jedhuun alatti. Haa ta'uuti akkas waan jedhaniif sirni Itoophiyaa ufitti isaaniin ammanne hangarraa. Ufitti isaan ammatu qofa diduu miti. Nagaadhaan qabsoofna waan jedhaniif. Waan wayyaanii yaadduu ala ajaja ishee jalaan sochoonu waan jedhaniif qofa hoogganoonni isaanii manidhaa keessatti tortoraa jiran. Karaa keenya garuu jaarmee akkasiitiif olola irratti oofne hin beeknu. Mirga isaanii kabajnee ejjennoo keenya karaa isaan filatan san ka isaan filatanidha kabajamuu fi qaba ka jedhudha. Akkasumas ala kanatti ka ijaaramanii jiran jiru. Adda bilisummaa Oromoo irraa cicitanii ka ijaaramanii jiru. Isaan kanatti guyyaa tokko ololaan itti bobbaanee hin beeknu. Waan kana kanaan duras ni ta'ee jira. Haa ta'uuti irra guddaan isaanii
adda bilisummaa Oromootti bobbahuu hin dhiifne. Olola irraa dhaabuu didani. Olola caalaa ka ummati hin beekne ka ifaan hin himamne shirooti adda addaa as dhiyoo kana keessattuu oppiidiyootti rarra'anii qabsoo kana butatanii itti aangoo koruudhaaf shirooti adda bilisummaa Oromoo irratti harka lafa jalaan biyya keessaaf alaan gaggeeffamu duulli ololaa feesbuukiidhaan adda bilisummaa Oromoo irratti gad lakkifame kaa'e jennoo adda bilisummaa Oromoo abbaan barbaadu bifa barbaadeen ijaarame haa qabsaa'u jedhu sana dhiisanii kasaanii hojjechuu dhiisanii tooftaa diriirfatan hojiirra oolchuu dhiisanii adda bilisummaa Oromootti duuluu murteeffatan. Kanaaf ammallee taanaan ummati Oromoo keessattuu inni bal'aan warra akkasii dhaabbadhaa jedhee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo sirreessuu qaba. Isa kana dhaamsa keenya dabarsina Oromoodhaaf. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo kamataa isaanii dhiisanii jaarmiyaa biraa irratti kaduulan jaarmiyaa biraa gufachiisuudhaaf miila katatan akka dhaabbatan akka itti himan akka dhiibbaa irratti godhan waamicha goonaa jechuudha. Kanuma waliin kanatti hidhataa akka ta'e dhaabota yookaan jaarmiyaalee maqaa Itoophiyaadhaan tokkummaa Itoophiyaa tiksina jedhanii ka ijaaraman ilaalaa jechuudha. Isaan kana wajjin hariiroon qabsoo bilisummaa Oromoo fi addatti immoo adda bilisummaa Oromoo dheeraa fi umurii qabsoo kanaan walitti hidhatee jirudha. Gaafa adda bilisummaa Oromoo ijaaramu jaarmiyaaleen Itoophiyaa keessatti beekaman Meeson IPRP warra guguddaa jedhaman fi warra xixiqqaa warra Kamaalerit baay'eetu turan. Isaan kun hundi adda bilisummaa Oromoo reefu xiqqoo lafaa kaatu ka kora bu'uureessaallee 76 godhatte maquma ishee qofa dhaga'uudhaan hundi isaanii duula bana. Naaroo naashinaalizim yookaan sabummaa dhiphummaa sabummaa ka saba biraan hammanne jechuudha. Kana jedhanii akka isheen lafaan kaane haamlee cabsuu fi duulatti gochuu fi kanarra darbanii miseensotaa fi hoogganoota adda bilisummaa Oromoo yeroo sana bifa adda addaatiin tika dargiif saaxiluun qabsiisuu sadarkaa sanatti bal'ifatan duula isaanii. Sana keessa darbine. Qabsoo sirna hedduu keessa goonu keessatti isaanillee sirnicha wajjin miidhama guddaatu isaanirra ga'e. Nullee haalli qabsoos haalli rakkinaas ofirratti hirkannoo qofaadhaan qabsoo gochuunis kun hunditti dabalame haala ulfaataa sana keessa bifa adda addaatiin darbinee as geenye jirra. Haa ta'uti har'allee tokko gaaffii uummata Oromoo gaaffii bilisummaa fi walabummaa qabu beekuu fi diduu tokko kalammataa ka isaan ijaarratanii jiran tokkummaa Itoophiyaa jedhu sana fudhatu malee adda bilisummaa Oromoo wajjin bifa kamiinuu bifa tumsaan haa ta'u bifa waliin adda tokkummaa ijaarrachuu haa ta'u waliinuu hin hojjennu jedhanii murteeffatuu isaanii kuna murteeffatuu isaanii fi beekumsa kennuu diduun isaanii akka jirutti ta'e kunuu isaan hanqate adda bilisummaa Oromoo taargeet godhanii duula ergarratti jalqabanii kunuu amma waggaawota 4-5 keessattuu duula addaa ala kanatti ifa bahanii viidiyoodhaan barreeffamaan adda bilisummaa Oromoo irratti bobbahu as dhiyoo kana immoo harka lafa jalaan akkuma sila jenne sana adda bilisummaa Oromoo dandahanii diiguu dadhaban dadhabsiisuu ka jedhu qabatanii socho'aa jiru. Isaan kanaafis dhaamsa dabarsinu qabna. Adda bilisummaa Oromoo mirga dhaaba kamiittuu bu'ee dhaabi kun kana akkasi tooftaansaa kana jedhee
duula irratti baneen beeku ufittisuudha garuu ni danda'a booriftaanis ufittisee ciree keessa darbee uummata isaa qabatee injifannootti ni ba'a. Kanaaf irraa dhaabbadhaa adda bilisummaa Oromoo irratti duulu furmaatan argattani furmaata politikaallee ka argattan sirna sanarraa malee adda bilisummaa Oromoo irraa miti jennee dhaamsa keenya dabarsinaa jechuudha. Maa irratti waan gama keenyatti gama qabsoo bilisummaa Oromoo miseensota adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo akkasumas waraana bilisummaa Oromootti yoo deebine 2018 seennee jirra. Har'a guyyaan tokko dhumachuutti jira. 2014 jalqabee hanga 2017 amma eda halkan walakkaa waareetti qabsoo itti fufinsa ka sirna gabrummaa kana xumuratti gochuu ka jedhu fi wayyaanee wajjinii fi sirna kana wajjin wal qabnee jirra. Sana tuqnee sila fuuldura keenya kanatti kan nu eeggatu akkuma sila tuquu yaale diinni keenya ammallee abdiin kutatu. Abdii waan hin kutanneef gama godhadhee kana of haaromsee jedhee komaandi poostiisas bifa haaraatiin diriirfatee yuunivarsiitii hunda kaampii waraanaa godhee magaalaalee fi karaa Oromiyaa keessaa hunda qubsuma waraanaa godhee paartii sanas haaromseedhee OPDOs haaromseedhee nutti gad lakkisuuf deema. Ka humna waraanaa kun haaraa mitiitti wal barreerra uummata Oromoo sitti bareera haa ta'uuti miidiyaa isaa dhuunfatee akkasumas shiroota adda addaa fi bobba'aa adda addaa gochuuf deema. Isa kana caalaatti kan nu diiguuf ka'e keessa isaa diiguu keessa isaa dadhabsiisuu addaan facaasuu ka qabatee jiru adda bilisummaa Oromoo fi qabsoon bilisummaa Oromoo bal'ifatee itti fufuu qaba. Kanuma keessatti qabsoo hadhooftuu fuuldura keenyatti nu eeggatee xumuratti gochuudhaaf kaane kana xumuratti gochuudhaaf yeroo isaa gabaabsuuf akkuma sila jaallan asii nutti himaa turan harka eenyullee hin jiru. Harka keenyaa fi harka uummata Oromoo jira. Kana hubannee diina haabilee nuu qaratuuf nummoo goraadeetti qaratuudhaaf diina keenyatti uf qopheessuu qabna. Kanuma qofaan jedha gabaabsee injifannoo uummata Oromootiif. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo aasaa kutaa lama walitti aansuun siniif dhiyeessine kanarra haala qabsoon bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo akkasumas sochiin diinaa keessatti argamu hubannoo gahaa akka argattan abdii qabna. Addi bilisummaa Oromoo akka jaarmiyaatti erga ijaarame kaasee injifannooleen argamanii fi danqaaleen qabsicha mudatanis maal akka fakkaatan haasaa kana keessatti ka'eera. Egaa hawaasti jaarmiyaa jabaa qabu hawaasti waraana jabaa qabu yeroo kamiyyuu diinaan hin roorrifamu. Bakka jirrutti qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuun ga'ee keenyaa baanu jecha qophii keenya raasumaan xumurraa haga torbeetti nagaan nu tura. Haga yoonaatti caqasaa ka turtan raadiyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaarraa isiniif darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya roobiitiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa horaa bulaa.